Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota miliyoon besti akkam jirtu fayyaa keessan nagaa fuudha galata rabbi isinis nagaa fayyaa guutuu akka qabdan abdiifamatti guddaa sirraa qaba akkasumas warroonni akka tasaa miliyooniidhaaf subscribe godha gara maatii isaatti dabalamaa isiniin jechuun barbaada akkasumas immoo warroonni maatii taatanii jirtanii hedduu tokko galatooma baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajna xiqqaa kanarratti jabaadhu jettanii warroonni jajjabeessitanii hedduu tokko galatooma nuuf jiraadha isiniin jechuun barbaada. Akkasumas chaanaalli kun kan mucaa kiyyaati anillee qofaatti qaba. Warri beektan hin beektu warri hin beekne immoo isin barsiisaa jechuudha. Gaafa galu ilmaan kiyya waliin hojjedhaa jechuudha. Yeroo biyya abbaa mana wajjin piraankii maal godhee hojjetu ani mucaa kiyya wajjin ijoollee kiyya lamanii wajjin hojjedhaa jechuudha. Har'a maal qabattee dhufte naan jechuun keessan noolu seenaa baay'ee nama gaddisiisu baay'ee namatti dhaga'amu tokkoon qabattee dhufe innis sababiin viidiyoo koo maxxansee yookaan immoo waa'ee shurrubbeerraa fi waa'ee kiyyarraa haasa'u irraa kan kaate mucayyoon tokko viidiyoo kiyya daawwattee yookaan immoo viidiyoo kiyya laalteetu seenaa wayiin qaba jettee koomentii jalatti nagaafatti bakka barreeffama dheeraa barreessite koomentii jalatti silkii kee argachuun qaba. Jetteeti nagaafatte jechuudha saniin booddee silkii koo namarraan hin dabarsee kenneef jechuudha. Maaliif silkii koo asirratti kennuu hin barbaanne yoon asirratti kenne waa baay'eetu jira miti kanaaf jedhee silkii koo kanan nama biraatiin dabarsee kenneef gaafadhee haasofsiisee jechuudha. Seenaansee koomentii jalatti hordoftoonni kee waan naan jedhanii ilaalaa. Yaada namoota tokko fudhachuu danda'a waan ta'eedhaaf waan isaan naan jedhan ilaala jettee yaada kana gaafa dubbadhu sagalee koommoo hin baasin jettee suuraan koommoo rakkoon qabu jettee nan laala nan gaafadha jechuudha. Viidiyoo dalageen jira jedhanii nan gaafadha sagalee itti maki jette sagalee ishee nan galshaa isheen itti hin gashin jette immoo hin gashu jechuudha. Kanaafuu hordoftoota keen gaafadha koomentii jalatti waan isaan naan jedhanii walii bara waan ta'eedhaaf seenaan narra ga'e kuni seenaan na mudachaa jiru kun namoota biraas mudachuu danda'a. Mee waanuma sannaan jedhanii ilaalaa hordoftoota kee naa qaqqabsiisii naan jette jechuudha. Egaan seenichis maal jedha abbaa manaa fi haadha manaa turreetu biyya Arabaa keessa turre. Inni waraqaan qabu yookaan iqaamaa ittiin keessa jiraatu hin qabu jette biyyuma kana keessadha. Sauduma Arabiyaa keessa waraqaa hin qabu ani immoo iqaamaan qaba inni iqaamaan qabu jette mucayyoo eessaadha suma mucayyoo baaleeti jechuudha. Baalee roobe mucayyoo baaleeti innillee mucaa baaleeti jechuudha. Naannoo tokko ta'aniyyuu aanaa tokko keessa ta'aniyyuu waliin beekanii asitti dhufaniitu wal baranii jechuudha. Walitti deebiin dhiifama ka'ee deebi'ee ruuzii kushiinaa keessa jira ruuzii abiddatti qannasee deebi'ee mucayyoon illee akkuma duratti jedhee mucaa baaleeti isheen baaleedha innis baaleedha jechuudha. Baalee roobe saniin booddee osoo waliin dalagannu inni qaamaan qabu ani qaamaan qaba jettee osoo waliin dalagannuutu inni akka tasaa hin qabamee hin gale jettee saniin booddee mucaan kootumas keessa taa'u otoo walii wajjin hojjennu waggaa tokko guutuu dalagaa baadheetanii hojjechaa ture jette mucaasi jechuudha. Dalagaa baadhee hojjechaa ture kana biraan immoo iqaamaa qabdi rakkoo qabdu akka barbaade bee akka barbaade hojjedha jettee osuma jedhu waggaa 2 guutuu dalagadhee hojjetadheetanii osuma dalagaa jiru gidduutti waggaa tokko hambisee mucaa koo biyya gasheette. Mucaa koo biyya gashee isumatti erga jette gaafa mucaa isatti ergu mucaanii saniin booddee mucaatti ergee dalagachuu jammareetti dalagii jettee birrii guddaadhaan dalagdee akka biyya kanaatti namni qaama qabu birrii guddaan dalaga wanta gurguddaa hojii babbareedaa dalagachuudha. Osumaan kanaan jedhu mucaa koo ergee waggaa tokko booddee ofii kootiin galee jette. Gaafa biyya galee jedhu natti jijjiirame jette. Meeshaa waa hunda bitadhee mana jaarradhee waa hunda godhee guuttadhee galetti waan mana keessaa barbaachisu akkasumas immoo birrii waan nagadadhu inni sirmayyuu homaan qabu jettee isa dhufee dalagateeyyuu fuudhee isa fuudheeyyuu immoo otoo waa hin dalagatiin qabamee gale jettee kanarraan osoo jirru bakka amalli isaanitti jijjiiramaa dhufettee bakka haasaan yoo naasee haasaan koo fudhataman qabu jettee birriin isanitti kenne isa nasii fudhadhee galee itti kenne baajaajii bitee fi jette manja fi qaadii duraan iyyuu baafatee qaba jettee baajaajii bitee fi baajaajii osuma hojjetu bu'aa dhabe jette.
bu'aadha bijettee birrii fidee natti hin kennu jettee ana birrii isheen fudhadhee ga'een harkaa dhumte jettee isaan fudhadhee galee baajaajii ittiin bitee isatti kennette jireenyi nutti cimaa dhuftee waan ittiin anillee bakka irra bahee hojjedhu qabu manuma keessan ta'a jettee isumatu hojjetee fida baqqaatuma jedhu nurkaa jireenyi nurkaa babbaddi jette. Kanarraan immoo akka tasaa immoo yeroon galee sana jettee ani da'uu hin barbaada jette. Da'uun barbaada mucaa tokko ittiin qaba da'uun barbaada akkan galeen qoricha naa biteetu mana kaa'ette. Ilaala jamaa rabbi amala dhiira sanuu Oromoo sanuu tokko akkan galeenitu qoricha bitee mana naa kaa'ette. Qoricha akka isheen hin deenye akka ulfirraa bahuuf jechuudha. Qoricha bitee naa kaa'ee qoricha liqimsuu qabda naan jedhe. Maaliifan qoricha kana liqimsaa naan da'uun barbaada. Humna koos biyya alaatti fixee biyya rabaatti fixee ani da'uun barbaada. Kanaafuu qoricha liqimsu jennaan yeroo itti masalayyuu baay'ee wal lolaa turre jette haa ta'u jedhee liqimsaa ture jette osoo inni kanaan jiru naannoo waggaa tokkoof hin jette amalli isaaniitti jijjiiramaa dhufe akka duraan jaalalan qabnu jette akka duraan waloo ifnee wal jaallannu kun hundaanitti jijjiiramaa dhufe jette waan isaan naa galuu dide jette bakka irraa jaallate ta'e jireenyumti waanuma itti cimeef akkas ta'e jette waama isaan walii haalinatti jijjiirame booddanarra maallaan jedha biyya arabaa deemuu qabda. Amma biyya arabaatti deebi'uu qabda. Biyya arabaatti deebitee jireenyi keenya gadi bu'ee jira waan ta'eef wanti nu hojjechaa jirru nugaa hin jiru waan ta'eef baajaajiin kun gurguramtee paaspoortii minaamina sirreeffattee biyya arabaatti deebita naan jedhee jette. Ani immoo biyya arabaatti deebi'uu hin barbaadu. Akkamitti biyya arabaa ture galee ammas mucaa koo gateetti deebi'aa sanii akkan hin deenye haa ta'u iyyuu de'ee immoo kaa'ee hin deemne naan dhowwee jira. Mee kanaaf iyyuu maallaan jettu deeminaan jettu moo baajaajicha yoo gurguratte immoo suuqiitti banadhuuti mi'a suuqii keessaa guuttadhuuti suuqima keessaa nagadi jiraadhu jettu moo mee maallaan jettu murtoon kiyya maali biyya arabaatii dhufe ammas biyya arabaatti deebi'a jaarsi kun waan inni narratti yaade hin wal'aale jette. Kanaaf jennaani meesi maal jettu biyya ani beekan ani murteessinee fi hordoftoonni waan isaan jedhanii koomentii jalatti si ilaalee si deebisaan illee jedhanii jaarsi kun itti jijjiirame amma yookaan hortiisheen deemtu fuuchuuf ta'a yookaan immoo akkuma ta'e nuurootitti waddadee ta'uu danda'a giraa gabbaanii koo giraa nama gabbaa jechuudha baay'ee nama dhibaa waan jedhu beekan isin waan jettan jedhaa fi koomentii jalatti abbaleetti kiyya. Osoo akka kootiiti haa ta'u baajaajii sanarraa galiin argamuu didee ergi xiqqoo jiruun jabaate jiruun Itoophiyaa gaambeettu ergi xiqqoo jabaate osoo anaati baajaajicha gurgurte bakka suuqii banachuu maan namni dinnicha nagade dinnicha shunkurtii timaatima nagade nyaateen bulakkoo mana qabaattee qodaa qabaattee jennaani qansiraa qansirtee mucaa kee deessee yoo hojjetatte usarraa iyyuu jijjiiramuu dandeessa. Kanaaf jennaan akka kootti anatu deemuu baattee jedha. Nan dhufa. Dhiifamoo hojii waan hin qabu biyyuu deddeebi'ee dhufa kushiinaa keessa jira akkuma argitanii. Ani akka kootti kan hin jedhu osoo deemuu baatte innis hojii biraa jammaree baajaajitti nama yoo 200 bittee suuqiin 150 akkasiin hin banama jedhanii biyya arabaatti lammata deebisuu yookaan milkaa'uu danda'a. Yookaan milkaa'uu dhiisuu danda'a. Sammuun sayyuu nagaan hin hojjetu jechuudha. Otoo baajaajicha gurgurtee suuqiitti banattee natti tolaa jechuudha. Maashin kurtii nagaduu hin taane isumaan jijjiirama namni hojii tuffachuu dhiisanii gattaanii hojjetanii bareedaadha isiniin jechuun barbaada. Kanaaf isin yaada keessan kennaaf ani kanumaan jedhee otuma biyya laa deemuu dhiistee hojjetatte yookaan milkaa'uu dandeessi. Yoo deemte somaa rakkinaan qaba. Garuu kan na shakkisiisee kan inni akka isheen hin deenye gaafa isheen jammaruma biyya arabaa kana galtu qoricha fuudhee kennee sanatu na shakkisiise. Yookaan hin barbaanne ta'uu danda'a yookaan hin jaallanne ta'uu danda'a namni akkamittiinitu qoricha mana kanaafuu shakkiin kun waan jiraatuuf iyyuu booda xiqqootti ilaaltee nagadee sana banattee xiqqootti ilaaltee otuu biyya arabaatti deebiteen jedhaan itti ilaaltee haala isaa ilaallattee yoo ta'uu fi baatee galuu fi dide kan mucaa dhowwe